Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Qiddoo YouTube akkuma beekamu akkuma barame qibamoonni mana madaamii subscribe, like, comment gochuudhaan jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Warri ilaaltan hundi keessaniyyuu like godha. Likein keessanii qibamoojjee Oromoo mara bira akka ga'u naa godha waanta ta'eef siniin jechuun jaaladha. Akkamii ada bareeda qabna injiru kan keenya gitu meeshaa aadaa Oromoo kumnillee bitu jennaa yookaan tokko gooftaan nu yaadatee dura dhugummaa bitu kun kan nu keenya nu gaa'us jiru akka naasa kan isin jechuun jaaladha. Yeroon akka zerummaanii amantii fi zerummaarraa dhimma hin qabu. Garuu immoo sanirraa dhaladhee nan boona sinin jechuun jaaladha. Garuu ani kan hin dhufeef jechuudha oduu isinitti odeessuun dhufe dhimma magaalaa Buttaa Jiraa keessatti ta'amaa hoolee guyyaa har'aa jechuudha. Inni kunis Buruuk iyyuu jedhanii jalqaba kan saayinsinitti hima jechuudha. Wal arganiitoo jiru iyyuun akka jedhutti wanti isin taasisaa jirtan kun maalidha? Ruutaanii viidiyoo isin hojjettan in harkiti, ija qabdi, ishii mucaa cuucii qabattee manatti galteetoo jirti. Isa kanaafiyyuu karoorri keessan maalidha? Kaayyoon keessan maalidha? Dhugumadhaanii ermiin lafaanaa Abiraamii jiraatee jireenya horatee in jiraata jettanii itti amantanii itti yaaddaniittudha. Boruudhaanii akkuma Ruutaa taasisee hin taasisu wayii maalidha rakkoon jiru? Inni biraas immoo ermeellaanii garaatti baatteetti jettanii dubbachaa haasawaadha kan turame. Waraqonni garaagaraas baatoo jiru. Namoonni tokko tokko Abeeltuu garaatti baachiseedhu. Warri kaan immoo Abiraam jedhu. Warri kaan immoo Buruuk jedhu. Ennaanii ani isa dhugaa dubbachuudhaaf isa kaanii isaanii hin beeku. Garuu ani garaatti hin baachifne jedhee isa biraanis immoo kanii Ruutaan waraqata baattee asiif achi deemtee akka mallatteessitu taasisanii warra Ruutaa jala shushuqanii Abiraam jala shushuqanidha. Abiraamidhaan dhufanii Ruutaan kanadha jedhuuni. Ruutaa bira dhaqanii Ruutaan kanadha jedhuuni. Eriyaa amanamtoota miti isaanii nutu amanamtootadha. Nuti kan fuunee baanee fi gammachuu isaatii fi gammachuu isaatiidha. Fataa akka jedhuu fi ilaaksii akka godhuu fi innaa ilaaksii gochisiifneetu asiifachi adeemsisneetu qullaa ishii inni ishii akka baatu taasisneetu fataa goonee fandashi goonee galchine malee wanti nuti goone rakkoo tokkoyyuu hin qabaatu. Ennaanii osoo egaa amma gochaan singootaan kuni akka seeraattis akka biyyaattis sinin gaafachiisu walitti sin qabee cabbee sinin galchuu maayini jedha jechuudha kanii jedhamee haa ta'uyyuu malee egaa achirratti qalbiin koo gara maatiin haa dhaggeeffachaa jira. Karman hojii hojjedhu dhabe. Na achi booddee nuti waan goone hin qabnu. Abiraam immoo karoottaadhaanii hin arganne argachuun barbaannee fi mallatteessuun barbaadu. Mallatteessira taanaanii inni ishii fi inni gargar ba'an jechuudha. Abiraam immoo kanan barbaadu jennaani. Ishii mana lama akka godhatee waliin jiraattu barbaaddaniiree ermeellaa faanasii Ruutaa faanasii moomaa inni karoorri keessanii akkasumas immoo fuutanii biyyaa ba'uuf yookiin immoo ala deemuuf jedhamtaniitu jirtu. Waan baay'eedha jechuudha kan inni haasawaa ture jechuudha. Ruutaa faanas immoo walquunnamtee akka taasiftu nan barbaada. Akka ishee faana wal argitu nan barbaada. Jennaanii Ruutaa faana wal argineerra kallattii tokko tokkodhaanii wal arginee jirra. Kalisayyuu argi wajjin haasa'eetu jira. Jennaanii amma gara Ruutaa akka deemtee Ruutaadhaanii
asofsiistu nan barbaada. Gaashee faanas walitti quunnamsiisana. Gaashee faanas wal quunnamuu hin barbaadu. Wal arguu hin barbaadu yoo ta'ellee amma hojiin qabaa. Hojiidha warran jira wanta ta'eefi sanaa booddee naani icciitiin gadi ba'e hojii buruuqaa gadi ba'ee jiru. Ati amma yoo dhuguma mana hidhaa galteetta ta'ee ati dallaaladha waan taateefi waggaa 2 yoo hidhamte waggaa 1 hidhamte kasartaa. Dubartoota dallalamu maal dallala? Maal dallala qo'amee kan hin jedhu moo ermeellaatu onlaayinii irra jalqabsiise? Gaafa saamee nasii fidanii dhufamee kuukkoota fakkaatu. Kuukkoota jechuudha ijoollee ishii biyya keenya keessatti gabaree qaxaramtee jechuudha. Ganna bokkaan reebu ijoollee miskiinota anaan dhufu. Innaan akkas jedhu garuu natti dhaga'ama laphee koo keessatti jechuudha. Innaa dhiifama naafaa godhu. Innaa sana fakkaatanii kiyya faana dhufan jechuudha. Erga bakka ruutaan kunii gaala dhiistee baatee mana roobeel fa'itti galtee dhufanii magaalaa Finfinnee keessa fira fakkaatanii qomoo fakkaatanii dhufanii jechuudha. Itti bu'aniituma jechuudha. Marqaa dubartii guyyaa maalidha? Guyyaa 5 gaafa deesse nyaattu godhanii sana booddee doolaara miti sana booda doolaara YouTube sammuu ba'e jechuudha. Jecha isaan wallaalchisiise, haasaa isaan wallaalchisiise gaa'ela. Kan na dhibee nan dhiisne gaa'ela kanaafi Abiraamii akka dhimma hin qabaanne wanti ta'e jira. Gaansiniin jedhee wanti ta'e jira. Wanti ta'e jira jechuudha. Bashakka godhee hin tuffate bakka gaa'ela. Maaliif akka inni tuffate nuuf hin galu jechuudha. Inna isa kanadha. Inni biraa immoo Biinii Kaaleeb namitti gurraattii sana ani ijumaan argaa isaan jibbe. Sababni isaa ermellaa warqii bitte yeroo ta'ee kan waree wal keessa xaxaa ture isadha. Jireenyi keessa wal keessaa xaxamoo silaa baarsaa. Oromoon nama nabaaru yoo nama baare saphee ta'e namatti qabata wanta ta'eef. Innaa har'a immoo Biiniin walitti deebi'uu qabeedhee gaa'ela isaaniidhaaf jechuudha nama dhiphachaa ture. Jaarsumaa kaa'aa ture. Waraqaa naa tarsa'u. Waraqaa naa tarsa'u samaana naacitu osoo hin taane inni gaa'ela irratti sagaagale. Inni gaa'ela irratti sumuutii hojjete haa hidhamu. Haa hidhamu. Dhugaan siniin jedhe. Gaashees bal'isa guddaa qabu. Ilma namaa yookiin immoo ilma isaanii akkattiin gaa'ela dhiisee jechuudha. Akka barbaade dubartii biraa faana ta'e ushuruu mucaakoo ati daa'imadha. Innaa kan keenyaayyuu nu sosobaa turte waan barii gadi baaftee akkasuma jechaa turteedhuun jechuudha. Ammaaf ababbalu. Likkisatti himanii ruutaan iyyuumee akkasa keessa ishii jiru akka ba'aa keessa ishii gaafii keessa ishii jiru baattee akka hin dubbanne gochaa jiru gaasheen jechuudha. Irra diba'a. Enfeenu nuti irra diba'a. Enfeenu miidhama dubartii nuti. Ruutaan boruun gaafan gaa'ela kanatti deebi'ee galee nam miidhama kana akka hin goone waasi maalan qaba jette jala murteemteetti. Har'allee kan Biiniin fa'ee jedhan isadha. Jalqaba irratti Biiniin iyyuu sammuu si tuqame moo si dhukkuba moo iyyuu maalidha? Sittan himani. Roobeel Abbuushii obbolaa Ruutaa miti. Meelet obboleettiin Ruutaa kana dura nuti sin hin beennu eessarraa akka dhuftanii. Dhuguma obboloota ta'uu keessan immoo raagaa qabduu akkana baanutti maa'ette. Har'asini akka rakkoon booda isinitti dhufu yookiin immoo akka kunkumanii waan beektanii fi as baatanii warra keessan odeessitu jechuudha. Sin hin galchu. Gaahila tarsaaste dhiiste wanti sin ilaallatu hin jiru. Otoo sin amma kana wakabuu baattanii wal jala fuutanii shamaddaduu baattanii iyyuu dhugaan sin hin jedhe gaa'elli Ruutaa fi Abiraam hanga kanaatti hin deemu. Hanga kanaatti iyyuu akka deemu kan gootan jechuudha. Dargaggoota bottaa jiraate jechuudha. Hin taatan sin. Dhugaan sin hin jedhe hin taatan. Ilmi namaa dayoo tokko taa'ee wanta tokko hin dubbatu, wanta tokko hin qindeessu, wanta tokko hin haasa'u. Sin garuu sana miti kan haasoftan.
Bakka gaa'ela Ruutaa Abiraam gaa'ela nama biraan jiru natti fakkaate. Kan keessan ishii jaalallee ishii qabattan achi gattanii achi dhiibdanii as taa'itiin eegettanii jechuudha. Keessan dura sirreeffadha. Keessan dura bareeffadha. Namni gaafa kan isaa sirreeffatee jechuudha kan nama sirreessuu kan danda'u. Sinii galeera. Achi booddee bakka wakkabanii isaan kun gaafa dhufanii sinii waan gootan tokkollee hin qabdanii. Wanti isin hojjettan obbolaadha jettan malee wanti isin gootan hin jiru. Walitti qabdanii hunda isaaniiyyuu akka inni farramu maaliif hin goone? Seera jala maaliif hin oolchine? Poolisiin maaliif hin qabsiisne? Akkasin jedhu seetanii beeneen poolisiin maaliif hin qabsiifne? Gana ilmoodhaan isaan egaa warri Ruutaa jechuudha akka Ruutaan gaa'elicha diduudhaan barbaada. Roobeel fa'iyyuu gaabbaniiru. Mana obboleessi Roobee inni illee hin barbaadu. Nuti akkamittidhaanii mucaa abbaa malee hambisnaa. Ishiinis immoo waan baay'ee dabarseera wajjiniidhaanii yeroo jaalalaa dabarseera. Kanaafiyyuu in ta'u jettee isa kanaaf immoo kanaafan cal jedhee asis hin turre hojii ture bakka hojii maatii kaniini as taraadaru jechuun bulchuun qabaa jedhee jechuudha. Maatiin bulchuun qabaa waan hin hojjedhuun qabaa isa kana amma dhiisee dhufeetoo jira jennaani nuti yeroo darbe arginee abeeliidhaan achitti daffaanee irra deemnee akka barbaanne goonee deemuu dandeenya turreeyyuu warra kaantu nu jalaa bada jenneetidha. Amma yeroo ammaa kana jechuudha namni nama ajjeesu jechuun isa durii caala jabaatee jira seerri Itoophiyaa. Akkas jettanii nama hin tuqina. Akkas jettanii nama hin tuqina. Danda'ameera taanaan jechuudha Abiraam akkuma isin jettaniyyuu mootummaatti dabarfamee haa kennamu seeratti dabarfamee haa kennamu. Jalqaba irratti Abiraam jechuudha osoomee TikTok maratti baamee jechuudha. Waan akkana barnoota gaarii hin taane hojjete akkas ta'e jedhamee seerrichuma bahe jala taa'amee jechuudha. Wanti tokko dubbatamee jechuudha. Morma Abiraam qabee mootummaan akka mana hidhaatti isa darbatu beekamaadha jechuudha. Isa dhugaa beekamaadha jechuudha. Sun immoo arraba baastee heetti dhangada fa'i gaafattaa sooftu dhugaa rabbi jechuudha. Morma ishee kan akkasitti qabanii siq keessaa godhanii siq bakka rabasmaa dhugaa rabbianii Ruutaan kun dandeessuudha dhugaa waaqa obsitu baay'eetti jechuudha. Isheen dinqisiifadhaan jechuudha. Egaa isaanii ani iddoon itti arguun arganne akkaattuu miliqa Abiraamii jennaan bakka Abiraam jiru anatu si geessaa achiin singaa. Sana booddee dhuufessuu dandeessa akka barbaadde gochuu dandeessa jechuudha. Eshi bira nageessi jedheen jechuudha. Mee wanta ta'u ilaallaka. Mee wanta ta'u jaarsachiin dadhaba jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf gaasheen jechuudha. Dhugaan siniin jedhe sirreen goone. Maali? Jaarsi biyyaa abbaan boruma mee amma dhuguma Abiraam sibbedhee taa'a hin taa'u. Abadan hin taa'u. Anasin hin jedhe hin taa'u. Yookiin yoo gara amantaa isaa keessanii jechuudha. Inni akkatti dubartoonni maaliif akkasa abaarsa kun garuu isa dhugaan siniin jedhe abaarsa guddaa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Namni tokko wanta tokko qabatee hin taa'u taanaan hin sosocho'a taanaan jireenyi isaa hin tuttuqama taanaan nama nawaatu jira dudduuba jechuudha. Inaaffa wayitu jira. Gocha wayitu jira jechuudha. Namoota gaafa milkaa'uudhaaf jedhanii jechuudha. Randaba'u, inxaaru, indafqu, biraan ga'an. Kuni maal jechuudha? Abaarsa jechuudha. Abiraam ammaa dubartootaan abaarameera jechuudha. Abaarameera jechuudha. Ermeellaan galtuyyuu ishiinuun galtu malee jechuudha. Dubartiin biraa kan dhufne shakkiidha jechuudha. Shakkiidha jechuudha. Ruutaan amma gaafatti deebiitti galedhaniini jireenya koo jiruu koo boruu jettee jechuudha. Innaasa kana siniin jechuun jaaladha. Abeelillee jechuudha. Mannoo eefaadhaan jechuudha. Ermeellaa argachuun barbaadda miti jennaan. Ani ishiillee argachuun barbaadu garuu akka ishiin jireenya obboleessa koo keessaa baatuun barbaada. Maal akka ta'u jennaan Abeel maal jedhee Ermeellaan hin beektu miti jennaan hin beeku jennaan itti sittee osoo argiteetta ta'e Ermeellaadhaan baay'ee jaalattaan jedhe. Maaliifi wanni isaa sana keessa galchuudhaaf jechuudha. Goolii isaa sana keessa galchuudhaaf jechuudha. Abeel
maal jedheen sinitti silaa biran jiru faggoon irraa jirana baasawee isa kana sinin jechuun jaaladha lachuun isaanii walamanuu dhabuudha Ruuttaanis obsuu dadhabuushiidha osoo mana isheeti jalqabuun gaafa dubbiin kun ka'u turte manuma ishee keessatti deebii amma argattutti dhaabbachuu dhabuushiidha Abrahaamis gaa'ela isaatiif amanamuu dhabuu isaatiidha yoo kun deemte suniin dhufti kan jedhudha har'ammoo Ruuttaan immoo gaabbitee jirti waan hundumayyuu dhiisuu barbaaddeetti obsa godhachuu barbaaddeetti dhugaadha har'a dhala godhatanii yeroo ammaa kana qophaa jiraachuun boru dhiirri dhufusi akkuma isa kanaa namatti taphata maaliif keessattuu immoo nama miidiyaa gaafa taate akka barbaade abbaan barbaade si godhe tokko kaleessa nu barte akkanaa turte tokko kan akkasii turte jechuun ni danda'a jechuudha bichaa Ruuttaan baay'ee nama gaddisiistaa ta'uu maleedha ammallee fedhiin koo jechuudha ammallee fedhiin koo Abrahaam intala sanarraa fagaatee Ruuttaa fi Abrahaam iddoo tokko akka ta'an fedhii koodha jechuudha. Dhugaan siniin jedhe akka isaan gargar ba'an hin barbaadu. Akka odeeffamaa jirutti iyyuu immoo kaleessa dabbaasaa faana wal arganii edda waan hundumaa jedhanii boodayyuu akka dhaqee Ermeellaa argetti dubbatamaa jira jechuudha. Innaa nagaan siniif haa ta'u siniin jechuun jaaladhana. Isa kanadhaa qiddoo YouTube jechuudha. Qiddoo YouTube. Qimamii mana madaamii subscribe gochuun dirqama like gochuun dirqama Oromoo dhugaan siniin jedhe dirqama nama hojjete tokko jajjabeessuun dirqama namni rakkatee iyyuu nama gargaaru miti nama hojjete tokko immoo jabeessuudha bakka bilbila mu xaar godhanii bira darbuudha bakka akkanumadha ani dhugaan siniin jedhe komentii namaan barreessu malee amala koo keessatti jechuudha viidiyoo nama tokko baneera taanaan like godhaafin maaliif jennaan akka nama biraa ga'ee fi nama biraa namni biraa argee fi wanni godhu waan hin beekuuf xaqqoodha bira darbuu waan hin beekuuf jechuudha isa kana siniin jechuun jaaladha garuu oduu sinitti baay'iseetu jira jechuudha dhiifa manaa gootu mitiire dhiifa manaa godha